ያልነካም ይላል እንዴ? ትነካለህ በደንብ ተደረገ እንጂ አፈር እኮ ነው ሟች። መቼ እንደምትሞትም አታውቅም። አንተ ውስጥ ያለው እስትንፋስ እኮ እንደ ደመና ነው። ጠዋት ታይቶ መቼ እንደረገፈ የማይታወቅ ጤዛ ነው፣ ግን ረግፎ ይገኛል። አጤኒ ታይም እኮ ምረግፍ ህይወት ነው ያለ። አልነካም ይላል እንዴ? ትነካለህ በደንብ ተደረገ፣ በደንብ ተደረገ ትነካለህ። ማን ስለሆንክ ነው የማትነካው? ገለቶማ አያታ dadhabii barbaada, hojii barbaada. Tokkummaan yoo waa facaasan biqila. Walii galteetu tokkummaa uuma. Kanaafuu walii haa gallu ergaa bareeda. Galatoo. Boona. Akkam nagaa girmaa. Akkam fayyuma. Fayyaadha. Jiraata Ameerikaati. Akka ilma tuulama tokkotti onni ati hojjechuu jirtu bareedaadha. I'm a software engineer. So your website in gun lalu intumure yo sanadati ergasi jirate hermachura copy da. So yeah, tan. Text nu ergiti ijarsa keessa gali. Tola. Yeah. Na ergi asmaran telefona na ergi group yor America keessa gali. Sindu bisa dura. Warri America fi Canada jiratan telefona na erga ijarsa kana keessa warri sinu barbaadan direct na bisa. Sinan dubbisa. Direct nu dubbisa. Ayya nagatti jawaadu. Fayyaa ta'aa dhooba. Okay, namni biraa jira kan yaada qabu. Ajjechanii fi rakkoon uummata Oromoo nurraa dhaabbachuudha qaba. Warri Tuulamaa seenaa dhoqqeen hojjetina. Seenaan taaneen hojjetina. Badiin uummata Oromoo waggoota 5 Wallaggaa fi Gujii irratti ta'aa turre kun uummanni Oromoo du'uun qabu sun har'allee sagaleen keessan dhaabbachuu hin qabu. Gaafa qa'ee keessan irratti ta'uu caamuu hin qabu. Sagaleen kaleessas kanarraas tokko kan ta'uu qabu. Saniifuu duuti uummata keenyaa gonkumaa fudhataman qabu. Kaleessa gaafa duuti Wallaggaa irratti ta'uu hin qabu jennu sagaleen keenya tokko ture. Har'a gaafa Tuulama irratti ta'uu hin qabu jennu sagaleen lama ta'e jechuudha. So diinummaatu jira jechuudha kan kana balleessuu barbaadu. Namni uummanni du'uu hin qabu jedhu diina uummata Oromooti. Diina uummata Oromooti. Yaadi dabalataa kanaan qabu. Okay. Yaadi dabalataan qabu. Utoo danda'amee dhimmi tokkummaa jedhamu kun wanni nan kaasuu barbaadeef maalodha yoo jettanii gartanii qaamni tokkome homaa jiguus hin ta'amu deegamuus hin danda'amu cinaadhanii jala deemtuuwwan garaagaraa burburuu hin dandeessu. Kana jechuun maali? Tuulamni akka tuulamatti ijaaramuu danda'a qaba. Maaliif tuulama santu badaa jira? Ifatti jaarraa dheeraarraa ka'ee hanga dhalle kontinas waan itti ta'edha. Inni kun yaaduma gaaf hin qabnedha akka kiyyatti. Garuu hoo qaamni silaa aangoon harkaa qaba jedhu kan gamana gamasii jiru kamuu odoo tokkoome tuulamni kunoo gamana gamasii dhiibbaa fi waraanni itti baname kun kontinas ta'uu hin danda'u. Irraa cituu danda'a jedhee waan nama ofii gaafa tokkummaa hin qabne hoo tuulamaa miti maddeen Oromiyaa keessa jirtu cufa ishee adda addaan hiranii muruu cabsuu ajjeesuu weessate wanni kana jedhamu hundi isaanii nurratti bubbu'uu danda'a jedhee waan amanu. Kanaafuu otoo tokkummaa wanni jedhamu kana cicchinee itti deemne tuulamni du'uun Oromoon hundi akka du'etti hadhaaf itti fakkaachuu danda'a bargaachillee qoqqoodee aluu miidhuu yaaduutti jira. Boruufoo kalee eessa Oromiyaa tana daangadhaa haga daangatitti muree ajjeese waan hin goone godhee jira. Kanaafuu sirni badii keessattuu qaamni faannoodha jedhu kuni ani qaama akkamitti yaadu ani naan galure. Maaliif qaamni faannoo kun yoo xiqqaate Amaara wannaan isaa biraan jedhiisa achi keessaa hiikaa jiru. Amaara wanni jedhamu kun Itoophiyaa keessa bakkeen inni dhabame hin jiru. Maaliif yaaduu dadhaban? Namoota kaawwanii maaf yaaduu dadhaban? Wanni jedhu kun gaafii natti ta'an akka kiyyatti. Kanaafuu wanni kun tokkummaan Oromiyaa masti odoo ta'e iddoo irratti hojjetame odoo qaamni dhaga'u hoo jiraate odoo of kennee wareega kennu kennee odoo tokkummaa irratti cichee haasofne waan jiruun qaba. Galatooma thank you. Yaadis garees. Dr. Girma fayyaa keeti. Kam naguma. Nagaa dhabde. Nagaa. Waa tokkoon dubbachuu barbaada.
namni akkan du'uu namni keenya du'uu hin qabu dhugaadha namni keenya du'uu hin qabu akka namni keenya immoo du'uu fi maali sababni isaa wanti ajjechaa geessise kuni dhimmi keenya dhimma ajjechaadhaa fi wal nu geessisu moo mariidhaaf fixamuu danda'ama moo akkuma kanatti yookaan taayitaa wal sakaallee diinaaf ajjechaa isa wal ajjeesaa dura immoo inni immoo diinni wal dhufee nu ajjeesu nutti hin hammaatu. Ati immoo ijaarsa kana keessaa tuulama ijaarraa jettee waan baafte tokko qabda. Suni Oromoo adda baasuu hin danda'u namni tuulamaa du'e. Waa'ee kana gaafii kana fudhachuun barbaadna. Umaariki ifa manaa godhu. Ilaa gaafii duratti waan ati kaafte karaa sii qabsiisaa dhimma sana irratti dubbadhu. Karaa sii qabsiisa. Sababa kan ta'e hin jira kana jettoo jiraate sababni suni kanaadha jedhiiti isa uummanni Oromoo akka beeku godhi waan sababa kamillee haa ta'u beeku. Amma kan godhaa jirru uummanni Oromoo du'aan jirudha. Waa'ee ijaarsaa hin qabne dhiisa waa'ee ijaarsaa. Waa'ee ijaarsaa bakka biraatti gaafa ijaaramu inni sun akkas hin barbaadan hin ta'a. Kun immoo akkas hin barbaadan hin taane kanaaf iyyitu natti fakkaata. Waa'ee ijaarsaa dhiisi. Ijaarsi ijaarameera lafarra bu'aa jira. We are already there. Kun waan duubatti deebi'u miti. Tokkoffaa ijaarsi kun uummata Oromootiif gaafa nuti gadi finnu uummatni Oromoo jaarraa keessatti si'a afur moo si'a shan carraa kan argateera. Carraan amma nuti finne argate kun bara Hayilee Fiidaa Itoophiyaa Dimookiraatessinaa gaafa inni jedhu it was a pregnant statement by the way. Oromoon kana ni hiikne diina godhee ajjeese. Ammas Oromoo keenyaan kan jedhu naa ijaarru gaafa jennu fudhattanii qayeetti galchuu dhiiftaniiti gaafa kuun ijaaramu calliftanii gaafa tuulamni ijaaramu dhuftanii nutti ijaarti. Tuulamni duuba jira, duubarra jirra. Waa'ee lafaa kaasaan jirru waa'ee hawaasummaatii kana gaafii keessa sin galu ijaaramne irra already we done. We don't need any comment for this. Kana dhiise achumatti. Amma ani kanan barbaadu. Umaarko. No, doctor. Dinkan Umaarko haadhoo kee. Wanni ani barbaadu maal akka ta'e beektaa? Qaama wal waraanuuf dhimma san dubbachaa jirru nuti. Waraanni uummanni Oromoo lafarraa nu jalaa dhumaa jiru kun saabjektii sababa kan ta'e kamiyyuu uummanni Oromoo nurraa nutti maatii isa sababii ta'e nurraa dhaaba. Nurraa dhaabbachuudha qaba. Kana jechaadha. Amma itti fufu. Doctor maal si fakkaate nama si kabaju nama ati nama beekaadha nama amma keellee beekaa miti antarii gosa tuulamaa keessaa isa tokko maaliif kana kaaftee waaqa namni kaasuu hin jibbina maaliif tarii namni hin beekne irraa akka baratuufanii yookaan anis irraa hubannoo nama mana tokkotti waa dubbatu Girmaanii Amaaraa footoo keellee baay'eetti ni godhanii Girmaan Amaaraa Oromoo miti waan ta'e dubbatu ansanaafan lakkii qoyyaan Girmuu marraan baruu barbaada Dr. Girmaa irraan barbaada maaliif dhimmichi kaaseen dubbadde ani abbaan koo nama tuulamaati jimmatti galee jimma jiraata jimmatti dhaladhe garuu dhiuma kana biyyan ture I think yuuni diidamii saddeetittan juun diidamii saddeetin juun jettu nuti yuuni yenna akka warra Jarmaniitti diidamii saddeettan gara biyya kanaa deebi'ee maal jechuus barbaarsi fakkaata lafa tuulamaa kanaan ilaale cabuumti Oromoo kan jalqabu lafa tuulamaa kanarratti kan namni cabee kan namni du'e kan namni illee hadha du'aa jiru. Maaliif wallagga taa'ee waa'ee tuulamaa wanti sagashin jiru kan daangaarraa barbaadeeti miti yookaan immoo waa bu'aa addaa barbaadeeti miti lubbuu deebii hin qabne kan inni kaffalee obboleessa koo tuulamaatu lafa isaatti lafeensaa cabee mana isaarraa ari'amee mirga isaa na duraa miidhan jedhee iyya. Isa Booranaa kiiloomeetira 1,000 deemtee gaafa gaafattu maali jennaan obboleewwan koo tuulamaatu na duraa miidhamanii namni tuulamaaf hin du'in hin jiru. Namni Oromoo ta'ee tuulamaaf wareegama hin kaffalle hin jiru. Cabni hadhallee Oromoon itti cabde center economically bakka taate lafa tuulamaa sanaafi jarillee lama keenyatti nu ajjeefte lafuma tuulamaa sanaaf. Kanaafi gaafati kana jaartu obboleewwan kan kee ganda biraa jiranii noo isinii jennee duune maaliif kophaatti tuulama kana ijaaruun barbaadan tuulamni sentariidhuma taatee Oromoo biraa ijaaruun qabdu. Haadha qabsoo Oromoo taatee Wallagga tuulamarraa lubbuu kaffaltii hin qabne tuulamaaf kaffalee obboleewwan koo irratti master pilaaniin bahee obboleewwan kootu achitti Hayilee Fiidaa achitti ajjeefame Baaroo Tumsaa achitti na duraa fannisanii obboleewwan kootu cabee jedhee iyyisiisee baddaatti galee akka bineensaan nyaatamee diinni isa nyaate. Yoo Boorana deemte akkas yoo Arsii deemte akkas namni tuulamaaf lubbuun kaffalle hin jiru. Kanaafi qabsoon kuni tuulama adda baasuurra tuulamni haadha qabsoo kana taate lafa keessanii lafti kun lafee keessanii lafa keessanis jette yoo jara kana ammatti gaariidhaan jedhe. Lammaffaa immoo
namni keenya du'aa jira dhugaadha. Namni keenya du'uurratti way waaqa qoma tuuree waluma qomannaa dhimmi keenya dhimmi ijoo biyya sanaa dhimmi du'aatii hadhaa lafa tuulamaa asitti maatii. Hadhumayyuu hadha waraanni mana keenya keessatti adeemaa jiru first waan lafa tuulamaati. An deemeen ilaale isuma dhiyoo kana sitti maa hoyyee faccee kondominiyeem jedhanii galaan jedhanii kiiloomeetira hedduu finfinneerraa ba'anii dhufanii lafa tuulamaa kana saamanii asitti ijaaran. Wayyaaneen gaafa mana kana ijaartu lafa finfinnee daariidhaa dhabdeeti moo kiiloomeetira haga 30-50 kana maaltu fidee si ijaarsise jennaan lafichatu bareeda qachi immoo gidduutti gashatanii tuulama kana buqqisuudhaaf jedhan. Sanarratti tuulamni haadha qabsoo Oromoo lafee qabsoo dugda Oromooti nama hedduutu siidhaa du'e yoo san tergootee obboleewwan si ala jiranu mana jiranu yaa obboleewwan koo anaa jettanii du'uun hin barbaachisu walii galtanii na eeguudha yoo jette maa hin danda'amu. Ila Umar waa lama kaaftee gaafii bareeda. Tokkoffaa ati eenyu kan jedhu guyyaa guyyaadhaan miidiyaa irratti afamaan oobu'ani. Tokkoffaa ijaarsa tuulamaa ijaarsa keenya keessatti hamma dhabxee gaafa miseensummaa argattuutti risoorsii baay'eedha sii kennina. Risoorsii eenyu siin kenni sii kennina. Waan barbaachisaa ta'e si barsiifnee amantu malees miseensa keenya siin taatu. Piroojeektii kana namni piroojeektii godhe ana. Namni waadaa kana qopheesse ana. Kam keessa hulluuqxeet kana keessa seenta kan jedhu from the beginning to end namni kana godhe ana. Ofirratti kana goote yoo jette inni sun kan biraadha. Ergan kana godhee booda waadaa adda durummaadhaan dhaaba kana keessatti kan dura waadaa gale ana. Luba fuuldura taa'ee uummata Oromoo fuuldura taa'ee kan waadaa gale ana. Amma warri gadi baatee girmaan Oromoodha Amaaraa jedhu inni sun namni taphaa miti isaaf. Ammaaf deebiin qabu garuu nama 20 irrattis hin deebisu amma nama miliyoona nan barbaadaan. Namni miliyoonan gaafa dhufe seenaan itti agarsiisaa jechuudha. Hangafa keessaa hangafaati ani. Warra qabsoo Oromoo keessatti gantuu fi Oromoo gurgurteedha miti ani. Warra abbaan haati gosti uummata Oromoo keessatti madaanii uummata Oromoodhaaf buusii buusan gootota bosona Cillimoo bosona Salaalee keessaa beekaman keessaa isa tokkodha. So anarratti quba qabuun quba ofitti qabudha. Kanaafuu gaddeemtutu kana kaasaa kana baay'een tuffadha dhiisi bira darba. Waa'ee Oromummaa kiyya dhiisisaaf. Oromoo kan naa kennu sin jiru kan narraa fudhatu sin jiru seenan gaafan jalqabu immoo akkaataatti Oromoon ijaaramu amma warra tuulamaatiif miti warra Oromootiif warra dur wal fannisee warra raasaa wal ajjeesaa tureef akkaataatti hodhatan kan qaleessa kan yaada buqqisiisa kan fideetti kenne ana ilma Oromooti. Oromoon akkanatti ijaaramuu qaba biyya Itoophiyaadhaa alatti ijaaramuu qaba kan jedhu ana ilma Oromooti. Hojjedheen barreessee yaada burqisiisee qarqaarsa tokko malee fidee kenne. Takkittiin ishee ashaaraa irraan qabdu. Anarratti kan quba qabdu immoo Oromoo miti isheenuu diqaalaa ta'uu qabdi. Fanniftee fannisuu baattee rakkoon qabu isaaf. Kanaaf itti rekkatiin rakkoon hin jiru. Karakter assassination isatti dhiphatin. Annan jira arrabas gaariin qaba, onnees gaariin qaba, beekumsas gaariin qaba. Don't worry for it. I have a capacity of destroying everything in my future. Nan danda'a kanaaf naa dhiyeessi. Abbootii kiyya akkaataatti nyaatan seenaa isaanii waan beekuuf amma girmaa taaddasaatti nyaatuudhaan dhufan kana gogaan kiyya sibiila ta'eera. Sirriitti. Eenyummaa barsiisuu faras ta'aa jiran. Kumaatamaan kan lakkaa'amanani Oromoo fakkaattu gogaa Oromoo fakkaattu warra uffatan irraa quncisee jira. Quncisuu qofa miti akkaataattiin quncisan fidee leenjisee kenneen jira. Haa kabajamani abbaan gadaa keenya lubni keenya akkaataa nuti hojjenne kanaan ta'aniiti Oromummaa warra hin qaban irraa sirriitti irraa quncisanii Oromoo qulqulleessanii dhaloota ibidda barsiisaa jiru. Namni yaada kana burqisiisan kun Oromoo miti yoo jette dhagaa fidadha. Karaa kanatti gadi bahee kun kan baata kana dhiisi. Isaaf rakkoon qabaatinaa kanatti hin dhiphatinaa si. Anutti hin dhiphatu isaanii deebiin deebisina. Gadoon dhundinuma gadoon barataniiru ka duru gaafa Dr. Hayilee Fiidaa Itoophiyaa Dimokiraatisna gaafa jedhu hin rakkate. Itoophiyaa Oromoo hin nyaanne keessatti Oromoon madaqsiifadha jedhee waan yaadeef yaada saggaaf Oromoo miti nuu jedha. Oromoon nama du'eef Oromummaa kenna. Kan jirurraa Oromummaa fudhata. Baay'isa wee seenaa Oromoo keessatti kan du'ee hamma ammaa Oromummaan argatu gobala daachee qofaa. Hundumtuu gaafa du'an Oromummaa argataniiru. Gaafa dhaabatanoo alaabaa Itoophiyaa uffatan jedhamanii abaaramaa turan. Akka irraa sitti fakkaatu. Warra
Hayilamaariyaam Gammadaa namni ajjeechisiise namni wajjinii waadaa galee Oromoo ijaaruudhaaf Taaddasaa Birrufaa wajjin ta'ee waadaa wajjiniin galee wajjin amanamee hojii wajjin jalqabe isaanii duubatti deebi'eeti darbuutti maal kenna Hayilamaariyaam Gammadaa dabarsee kenna. Har'alee lubbuudhaan jira. Oromoon nama kana hammatteerti amarra irratti murteessa agarte. Hayilamaariyaam Gammadaa isa Taaddasaa Birrufaa wajjiniin ummata Oromoo ijaaruudhaaf dantaa ummata Oromootiif wajjiniin irbuu galanii waadaa nyaatan. Duubatti deebisaniiti nyaatan. Kanaaf haati Hayilamaariyaam Gammadaa Oromoon dhoqqeedha jettee miidiyaa kee irratti nagarre. Agarre dhaqite jirti laata. Maaliif jettennaan garaan ishee gubateeti waan isaan godhan keessi ishee cincaa'eet akkas jette. Oromoon har'allee irbuu wajjiniin galaa deebiseet immoo wal fannise. Agarte Oromummaan anaaf sabboonummaan Oromummaan aadaaf safuun Oromoo hammaan alafarra hin jiru. Sammuu keenya keessa iyyuu hin jiru haadha. Akka roobbilaa xalafameeti raadariidhaan alatti balali'aa jira. Ijaarsa gaafa jennu I'm just wishing to land some particular beautiful and indigenous values to be existed in the mind of the new generation of Oromo. Kana barbaada Girmaa. Isa kana ajjeesan malee Oromummaa sun lafa buqqatu warra diina Oromoo ta'etu ana question. You can't question Girmaa Taaddasaa. Ilma dhiiraati. Kana bira darba. Kan biraa lafa tuulamaa akkaataa naannoo koyyee faccee kana faadha kaafte. Kanaaf ani deebii gabaabaa qaba Usmaan. Warri siyaasa Oromoo keessa jiraatan siyaasa Oromoo keessa warri jiraatan dhimma lafa kanaa hin haasa'u jabaadha. Uummanni sun deeggarsa jiru. Warri siyaasaa hin hojjetu. Warri tuulamaa bee abaa'oo keessa jiru. Warri tuulamaa kaafaa'oo keessa jiru. Dhimma lafa kanaa yeroo hundaa been dubbatu warra siyaasati. Kun sagantaa siyaasati. Warri sagantaa siyaasaa kana wayin hojjetu. Isaan haa hojjetan. Ani bakkin jiru waa'ee lafaatii miti. Lafti eessa jalaa dhaqa itti ta'e. Guruu beennamu. Irratti warqii dhaabanii maalii dhaabanii kan taate hin buqqifnaa kan taate immoo waan taatu goona gaafa. Doktor, ifa manaa godha. Siifan godha Umar kiyya. Bakki nuti jirru uummanni Oromoo tuulamaa hilluunaa jiraachuudhumaa faduufuu existensii isaa question keessa galee jira. Uummanni badaa jira. Uummatumti kunuu cabee bittinnaa'e waan ta'eef dura hawaasuma kana walitti qabna jennetti kan dhaabne dhaaba civic organization kan daldalarraa bilisa ta'e, kan siyaasarraa bilisa ta'e, kan amantaarraa bilisa ta'e dhaabne. Nattin bilbilina. Media arranjira nattin bilbilina ijoollee. So kanaafuu nuti bakki jirru bakka kana sadeeni Umar. Inni ati jettu sun akka yaadatti qaamni biraa hojjetu ammaaf nuti kana hojjechuudha qabna kana laallee kana nuti Doktori kan kaleessa tarii dogongora ture lafti tuulamaa namni tuulamaa badee haddas namni tuulamaa badaa jira akkamitti badaa jira yoonaan jette namni lafa saarraa buqqaanaan badeera maaliif maalummaa isaa wallaala maalummaa isaa bannaan namummaa isaa badeera hin faca'aa jira namni kun haddallee lafti tuulamaa seeraan ala namni tuulamaa otuma baqatu waan tokko arge doktori Finfinnee keessa deemetanii baasa bichaa tokko argatanii biyyaa baasee turteetta ta'a maali baasiin kunii jennaanii baasiin kun public transportii Oromiyaatiin aan jedhani maal akkamitti dhaabataa oolaree jennaan ganama Oromiyaa irraa jara Finfinnee fidaa galgala jara ibaddaatti gasha dhaga ijoollee kun ijoollee tuulamaati dhaggeeffadhuuti maal isin taanuu jennaan lakki isin taanuu baadiyyaadhaan naannootti galanii jiraatu jedhan hojjettootni mootummaa naannoo Oromiyaa Finfinnee keessa hojjetan gara baasa 50-60 olii galgala baddaatti isaan guura. Laali Finfinnee keenya jennaan nama tuulamaati lafti tuulamaa Oromiyaa akka fedhe irratti ijaarsisee fooqa irratti ijaaree hin badu seetu badaa jira. Namatti fooqii 10 irratti ijaare akkamitti boriin ka'eetta. Nama fooqii 50 irratti ijaare akkamitti ka'eetta. Namni kun ammallee isa durii durii hadda immoo ikoonoomikaaliidhaan badaa jira. Sanoo maal irratti hojjechuu yaadde? That is our long-term project. Ajjira si fakkaata waaqa addeessaa roobuu fira kokkolfaa nama miidhu rabbi malee namni namaan beeku nama keenyatu bushaa jira adda dhugaan Oromoo hin beekna ijoollee keenya.
Garuu caba tuulamaa hambisaniiru isa jedhuufi na yaadde nama tokko argeetanii ijoollee Ambooti Finfinnee jiraatu maal gootu jennaanii asuma teenya waardiyyaa eenaa jedhanii maal isinii kaffalu jennaanii warri isaanii biyyaadhaa jiraatu warri mana kana bitanii onnoo godhan ijoolleen kun waardiyyaa ta'aniiti lafa isaanii irratti waardiyyaa ta'anii lafa sana eegu dhaggeeffadhuuti. Cabni sun nutti baay'ataan jiru wadhallee ijoolleen tuulamaa taaddalee taakkalee uumaa tokko waa gaarii tokko godhee ture amma facaa wayii xiqqoo walitti qabee ture hin ture namni kun hin ka'echi kaleen godhe ijoolleen fidee kubsiise sana hunda laalee ijoollee amma ta'e hojjetee ture domineemis